Dr. Ali Birra Rabbi rahmata godhuufi akkasuma waa'ee isaa haasofnee fixuudhaafis waa waqtiin gabaabaan kun boqonnee irraa haasofnee fixuu dandeenyu waan hin taaneef jecha hedduu takka du'aayii guddaa godhuudhaan har'aan tana bakka kana kan argamne nuti amata isaa kabajuudhaafi hedduu takka gammachuun illee nu dhaga'ama akkasuma kabajaan isaa awwaalachuudhaaf waan kana ta'eef jecha har'aan tana bulchiinsa keenya obbo Khadir Juwaar awwaalcha isaatii fi amata isaa nu kabajuudhaan hedduu waan maqaa Oromoo nu boonsee jiruuf jecha Dr. Ali Birra har'aan tana kabajaan isaa haalaanii gammachuudhaan Oromoon guutuu waan ittiin gammaddee jirtuuf jecha haala bareedaadhaan amata isaatiis nuuf gaggeessee waan jiruuf hedduu haa galatoomuu bakka jirutti Oromoo dheertuu Rabbi haa kennuufi ni jaa. Itti aansuudhaan immoo har'aan tana akka Abooshaa Dirree Dhawaa magaalaa sanaa keessatti argamtuun kana waan inni godhee fakkii isaa jala deemuudhaan hedduu takka karaa nuuf ta'ee waan jiruuf har'aan tana nutis waan kana isa jala laallannee isa jalatti hiriiruudhaan ni goonaa jennee waan abdii qabnuuf jecha har'aan tana nutis amata isaa haala kanaan magaalaa sanaa keessatti haalaan kabajaa waan jirruuf jecha waan inni godhu hunda karaa gaarii waan ta'eef nutis jalani deemnaa abdii hin murannu. Obbo Dr. Ali Birraa keenya amata amataan bara baraan hanga lubbuun jirruun ni kabajnaa ni jaalannaa du'aa ni goonaa Rabbi rahmata akkasuma har'aan tana immoo saadhaan magaalaa sanaa tana keessatti Oromoo waan miliyoonaan lakkaa'amtuuf jecha Dr. Ali Birraa waan nama takka irraa du'e waan hin ta'iniif har'aan tana immoo hedduu akka nama takkaatti Oromoon guutuun silaa har'aan tanaa sifatteen wajjin qooda kana qoodachuu waan qabduuf har'aan tana immoo nuti nam takka illee taanu waan kana ni goonaa iddoo dandeebinu fakkeenya namaaf ni taanaa jennee waan jirruuf jecha hedduu hamileen teenya har'aas boruus waan gama fuulduraa malee booda hin deebineef abdii hin kutannu. Galatoomaa waan na dhageeffattaniif isiniin jechuun barbaade.